Arramoomee kanneen gartuu dhiiga AB pilaasis haa ta'u AB maayinasii kanneen akkasii amalli isaanii maadha? Gosni nyaata isaaniif ta'uuf hin taane kamii? Akkasumas gama fayyaatiin maal adda ta'e qabu kan jedhu ilaalla. Akka waliigalaatti namoonni kun sammuu cimaa fi dandeettii waa yaaduu cimaa qabu. IQ olaanaa qabu jechuudha. Compared yeroo ta'u yeroo warra kaan wajjin wal bira qabamanii ilaalamu akka waliigalaatti. Gama malaatiin garaagarummaa isaatiin tasgabbaa'oodha. Sababaan kan gaggeeffamanii fi haalatti dafanii kan baranidha. Akkasumas nagaa buusuu fi namaan walii galuu biratti ol ka'oodha kanneen akkasii. Kan gaarii hin taane immoo dafanii murtoon kennanii ni irraanfatu, waa irraanfatu baay'isu. Dirqamas fudhachuu irratti isaan hafa waan ta'eef gaggeessummaa irratti xiqqoo boodatti hafoodha. Gama fayyaa irratti akka faayidaatti qabiyyee dhiiga isaanii keessaa kan pilaazmaa jedhamu hundaaf kennu. Akka miidhaatti immoo kanneen gosti dhiiga isaanii O ta'e waliin yeroo ilaalaman carraan dhibee onnee godhachuu isaanii parsantaa 23 ol ka'aadha. Carraa dhibee onnee godhachuu ol qabu jechuudha. Gama nyaataatiin gosni nyaataa gartuu kanaaf filatamu qurxummii, aannanii fi bu'aa aannanii, atakiltoota, kuduraalee fi muduraalee adda addaa, atarii, baaqelaa, muuzii kan kana fakkaatanidha. Kan hin gorfaman immoo boqqolloo, foon diimaa, bunaa fi ocholoonii fi kan kana fakkaatanidha. Galatoomaa.